Kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenyaa, kun chaanalii keenya Halaaltuu Miidiyaadha. Chaanalii keenya subscribe godhaa, viidiyoo keenya hanga dhumaatti daawwadhaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kam jirtu? Nagaa keessanii xiqqoo ishee qacci gochaa waaxannoo dubbannaa fi sunis irraa kan irratti dubbannu mata duree tokko waa'ee abdii kutannaa kan jedhu irratti waan xiqqoo haasofnaadhaaf. Abdii kutannaan maalidha? Maalirraan dhufa? Abdii kutachuun immoo akkamitti nama miidhuu danda'a? Namni tokko sadarkaa abdii kutannaarra yoo ga'e akkamittiin gara abdii guutuutti, abdii kutannaarraa gara abdii guutuutti akkamitti dhufa waan jedhu gabaabumatti waliif ibsina jechuudha. Akkuma mata dureetti kaasuudhaaf yaalletti jechuudha. Sana dura hordoftoota daawwattoota keenya kabajamoo channel keenya subscribe godhaa, channel keenya like subscribe godhaa, video keenya immoo like godhaa, daawwadhaa. Akka daawwattan abdii guddaa qabna. Kanarraas immoo barnoota guddaa akka argattan abdii guddaa irraa qabna jechuudha. Gara mata duree keenyaatti yoo deebinu abdii kutannaan maalidha? Abdii kutachuu jechuun jalqabummaa irraa kaasee namni tokko jireenya ofii gabaabsuu jechuudha. Abdii kutachuu jechuun jireenya kan ofii kana gabaabsuu, jireenya ofii zeeroodhaan baay'isuu jechuudha. Maaliif namni tokko abdii kutate taanaan socho'uu hin danda'u jechuudha. Socho'uu hin danda'u. Namni abdii kutate tokko jechuudha gara biraatti fuuldura tarkaanfachuu hin danda'u. Kan inni adeemu eessatti? Garuma booddeetti jechuudha. Garuma booddeetti adeema. Namni gara boodaatti adeemu immoo hubachuu dandeessu. Namni gara boodaatti adeemu jireenyi isaa dukkanaa adeema jechuudha. Namni abdii kutatu jechuudha jireenya ifaarraa gara jireenya dukkanaatti deebi'a. Gara jireenya dukkanaatti deebi'a jechuudha. Kanaafuu abdii kutachuun sirrii miti. Abdii kutachuun sirrii miti. Namni abdii hin kutanne, namoonni baay'een kan abdii osoo hin kutatiin waan tokko yaalan ammas hin kuftaa. Jireenya keessatti kofaatii jechuun dhuma jireenya jechuu miti. Kofaatii jechuun jireenya biraadhaaf akka tattaaffattu si godha. Waan tokko kufte jechuun waan sanarraallee barattee akka jireenya biraatti tattaaffattu si gochuu qaba malee waan tokko nan kufee mucucaachuu dandeessa jiruu keessatti, hojii keessatti mucucaachuu dandeessa, namaa walitti bu'uu dandeessa, namni mooraalii kee yookaan hamlee keessatti tuquu danda'a. Jireenyi tu nagadda yoo ta'e kassaruu dandeessa, kisaaraan si mudachuu danda'a. Maatii qabda yoo ta'e maatiin kee diigamuu danda'a. Fira kee fira jaallattu wal dhabuu dandeessa, guwaaddanyaa jaallattu, hiriyaa jaallattu wal dhabuu dandeessa. Sun hundi garuu gara abdii kutannaatti si geessuu qabu. Abdii kutannaatti si geessuu qabu. Maaliif jennaan abdii kutatte taana waan hojjechuudhaaf yaalaa jirtu, abdiin jiruun kee fuulduraa kanatti gara fuulduraatti ibsachuuf jirtu hundi isaas jala dhaamuu danda'a. Yeroo baay'ee fakkeenya tokko kan fudhadhu jira. Maalni Toomaas Edison. Namicha Toomaas Edison jedhamu saayinsiistii cimaadha. Namichi sun nama abdii osoo hin kutatiin irra deebi'ee yaaluudhaan addunyaa kana dukkana keessaa baasedha. Toomaas Edison beekuu dandeessu hundi keessan maal hojjete? Ampuulii kana jechuudha. Ampuulii hojjechuudhaaf iyyaalee hin kufa, iyyaalee ta'uu dida. Yeroo meeqaffaa irratti milkaa'e? Yeroo 1,000 irratti milkaa'e. Yeroo 1,000 irratti milkaa'e. Yeroo 1,000 irratti milkaa'e garuu maal godhe? Addunyaa kana ibsee jiruu isaas ifaa godhe jechuudha. Akka kana abdii kutachuu dhiisuun akka kana. Namni utuun anaaf siitee hoshi aniifate yaalla, yeroo tokko yaallaa ta'uu yoo dida, yeroo lama yaallaa yoo ta'uu dida, yeroo sadii namni irra deebi'ee yaalu namoota muraasa. Kanaaf jechuudha jiruun keenya kan gadi deebi'e. Kanaaf jechuudha kan bakka yaadne tokko ga'uu dandeenyu. Sababa kanaa jechuudha kan nuti bakka kaleessaatii gadi deebi'aa jiraannuuf.
sababa irra deddeebinee yaaduu dhabuutiin sababa abdii kutachuutiin kan jiruun keenya jireenya fooyya'aa irraa gara booddeetti achi deebi'u. Namoonni baay'een jiruu fooyya'aa keessa jiruu gaarii osoo jiraatan gaafa isaan maatiin isaanii diigamu gaafa isaan kassamu argitu. Namoonni baay'een jireenya ijaaramaa irraa gara jireenya diigamaatti yeroo deebi'an argina. Baay'een isaanii ammoo obsa dheeraa booddee cinqii dheeraa booddee jiruu fooyya'aa yeroo jiraatan argina. Kun maalirraan ka'ee jennaan kun garaagarummaan isaa abdii kutachuu fi abdii qabaachuu. Kanumarraa kan ka'e abdii kutachuun hin barbaachisu. Hordoftoota keenya, hordoftoota chaanelii keenya subscribe godhaa, like godhaa. Har'aaf asumarratti isinii dhaamna. Gorsa biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan nu turaa.